odeeffannoo Manchester City yaada baruutii Premier League Englandin kaleessa Manchester Cityn injifateeti kan inni jiru Crystal Palace injifachuudhaan murkii waancaa hanga dhumatti akka itti fufu taasiseeti kan jiru hanga turbe xumuraatti jechuudha. Garaagarummaa Arsenal waliin qabu gara qabxii lamaatti dhiphisuu isaatiin Manchester Cityn ammas murkii waancaa keessaan jira kan jedhu yaada akeeku kan inni kenne. Arsenal egaa taphoota itti aanan injifachuudhaaf dirqameeti kan inni jiru waan ta'eef murkiin cimaa Premier League Englandin kana booda taasifamu kan eegamudha. Egaa tapha kanarratti goolii 3-0dhaan kan isaan injifatan tapha kaleessa irratti gumsa gaaris mul'isuudhaan kan isaan mo'atanii haa ta'u malee Pep Guardiola jijjiirraa taphattoota jaha tapha darbirraa taphattoota jaha jijjiiruudhaan taphachiisaniiti kan isaan turan kan taphattoonni akka Erling Haaland, Cherki, Jeremy Doku teessoo jijjiirraa turanii. Egaa haa ta'u malee Antonio Semenyo daqiiqaa 32ffaatti goolii galcheen keessattuu kubbaa kana Phil Foden komii miila isaatiin haalli itti mijeesseetti kenniif ture. Antonio Semenyo erga galchee daqiiqaa 8 booda immoo Omar Marmush goolii sadaffaa isaa Premier League bara kana akkasumas dorgommii hundaan goolii 8ffaa galcheen Manchester City 2-0dhaan dursaatii kan ture. Daqiiqaan boqonnaa deebii Savinoon goolii tokko dabaluudhaan Manchester Cityn 3-0dhaan kan inni injifatee jira. Arsenal qabxii 79 kan inni qabu, garaagarummaan goolii qabu immoo garaagarummaa goolii 42ti. Manchester Cityn qabxii 77 qaba, garaagarummaan goolii qabu 43dha. Garaagarummaa gooliitiin Manchester Cityn tokkoon kan inni caalu waan ta'eef taphoota kana booda Arsenal fi Manchester City hafaniin taphoota 2-2dha kan isaan hafanii. Kanaaf taphoota lamaan kanaan mo'achuun fi akkasumas immoo baay'inni goolii galchanis hedduu murteessaa akka ta'e kan mul'isudha waan ta'eef kilaboonni lamaan kana booda murkii waancaadhaaf taasisaniif kan eegamudha jechuudha. Gareen Pep Guardiola kaleessa injifannoo gaarii galmeessuudhaan murkii waancaa Arsenal irratti kan inni cimsate. Phil Foden goolii 2 mijeessuu isaatiin injifannoo Manchester Citytiifis taphataa gumacha guddaa taasiseedha. Akkasumas taphataan umurii 25 kun taphataa cimaa taphichaas jedhamuudhaan kan inni badhaafame jechuudha. Kan inni filatame barana taphoota 48tiin goolii 10 dorgommiilee garaagaraatiin galcheeti jira. Ta'u malee taphoota 27 darbaniin goolii hin galchine. Kaleessa garuu kubbaa goolii 2 mijeessee kennuudhaan gumachi taasise. Egaa Phil Foden akka itti jajamu kan taasiseedha. Odeeffannoo sa'aatii qabnu waliin deemuudhaaf Inter Milaan waancaa Koppaa Itaaliyaatiin shaampiyoonii ta'eera. Egaa kanaan dura taphni 3 osoo hafuu seeraa Itaaliitiin yeroo 21ffaaf shaampiyoonii ta'uudhaan shaampiyoonii Itaalii ta'uu isaa mirkaneeffateeti jira. Waancaa lammaffaa immoo Koppaa Itaaliyaatiin kaleessa Laaziyoo injifachuudhaan Koppaa Itaaliyaa fudhateeti kan inni jiru 2-0dhaan kan inni mo'ate. Adama Mursic garee isaa irratti goolii galchee daqiiqaa 14ffaatti dursuu kan eegale. San booda Lautaro Martinez goolii galcheen 2-0dhaan injifachuun shaampiyoonii Koppaa Itaaliyaa ta'eeti jira. Inter Milaan erga 2010 Jose Mourinho leenjaa Champions League dabalatee waancaa biyya keessaa lamaan waancaawwan 3 bara tokkotti fudhatee as waancaa 2 yeroo fudhatu kun kan jalqabaati. Sanbata darbes Serie A'dhaan 3-0dhaan Laaziyoo injifateeti kan inni ture. Ammas egaa Laaziyoo irratti injifannoo biraa kaleessa gonfateen waancaa Koppaa Itaaliyaa yeroo 4ffaaf kan fudhate Inter Milaan jechuudha. Christian Kiivun egaa iddoo Inzaagii bu'anii bara kana milkaa'atii kan isaan jiran waancaa 2 fudhatanii. Akkasumas immoo Inter Milaan liigicha keessatti Itaaliyaan keessatti olaantummaa isaa eeggifatu taasisaniiti jiru. Sanbata dhufu Veeroonaa waliin murkii taasisaniin waancaa Scudetto yeroo 21ffaa fudhachuu mirkaneeffatan san deeggartoota isaanii fuulduratti San Siirootti kan isaan fudhatanidha kan ta'u jechuudha. Kanaaf kaleessa Inter Milaan injifannoo gaarii galmeessuudhaan waancaa Koppaa Itaaliyaa yeroo 10ffaaf milkeeffachuun Inzaagiif keessattuu leensaa Christian Kiivuuf keessattuu bara jalqaba kilabicha leensaniin injifannoo milkii kan itti argatanidha. Odeeffannoo biratti yoo dabarre PSG'n shaampiyoonii liigii France ta'eeti jira. Yeroo 5ffaaf walitti aansuudhaan liigii France shaampiyoonii kilaba ta'edha. Kilabiin kun egaa 2-0dhaan kaleessa Lens injifateeti kan inni jiru. Kabicha Kvaratskhelia goolii 19ffaa bara kana galcheen kan PSG'n dursuu kan eegale. Ibrahima
Mibaa'in goolii lammaffaa dabaleen gareen Luis Enrique leenjuu 2-0dhaan kan inni injifate. Luis Enrique kilabichi yeroo 14ffaaf riikardiidhaan waancaa liigii Firaans yookaan liig 1 akka fudhatu gargaaranitti jiru. Waggoota 14 keessatti yeroo 12ffaaf PSG'n shaampiyoonii Firaans kan inni ta'e jechuudha. Keessattuu erga abbootii qabeenyaa Qaatariin hoogganamu eegalee as kilabichi milkii humna maallaqaa sooratuudhaan milkeessi gonfachaatii kan inni jiru. Egaa erga 2023 as yeroo sadaffaaf waancaa kana kan inni fudhate. Barana Super Cup waancaa mo'amtoota injifateetii jira. Amma liigichaan mirkeeffatee jira. Champions League Awurooppaatiinis Arsenaal waliin morkii jabaan kan inni taasisu caamsaa 30tti jechuudha. Waancawwan 3 fudhachuudhaan kan inni xumuru. Kanaan dura akkuma beekamu waancaa kilaboota addunyaatiin shaampiyoonii ta'uun isaanii yaadatamaa. Waancaa mo'amtoota Awurooppaa fudhateera. FIFA Intercontinental Cup fudhateera. PSG jechuudha. Bara kana waancawwan gurguddoo hedduu kilaba fudhachaatii jirudha. Lens immoo French Cup kan waancaa kilaboota Firaansiin tapha xumuraatiif gahuudhaan Nice waliin kan inni taphatu ta'a jechuudha. PSG'n kaleessa milkii liig Firaansiin argatee kan itti milkeeffatedha. Barceloonaan waancaa La Liga erga fudhatee booda kaleessa 1-0dhaan mo'atameetii kan inni jiru. La Liga Spainiin riikardiidhaan keessattuu hanga goolii qabxii 100 gaachuudhaaf karoora qaba ture. Haa ta'u malee sun jalaa gufateeti jira. Kaleessa Alaaveziin mo'atamuu isaatiin gareen Hansi Flick taphoota sadan hafan mo'achuudhaan osoo danda'e qabxii isaa 100 oliin kan gahu waan ta'eef riikardiidhaan kan inni fooyyessuus danda'u ture. Kaleessa garuu injifatameetii kan inni jiru 2-0dhaan kan inni mo'atame jechuudha. Kanaan alattis Barceloonaan egaa waancaa liigichaa fudhachuu isaa kaleessa deeggartuu isaa waliin wiixata darbe kabajachuun isaa kan yaadatamudha. Kaleessa garuu 1-0dhaan injifatame. Taafeen 3-1 Maayorkaa injifateera. Villarreal fi Sevilla'aan morkii waliin taasisaniin Sevilla'aan 3-2 kan injifates taphoota La Liga Spain kaleessa turan irratti keessattuu Sevilla'aan kilaba sadarkaa gadii keessaa bahuudhaaf morkachaa turedha. Egaa kanaaf kaleessa injifachuu isaatiin immoo La Liga Spain sadarkaa gadii keessaa baheetii kan inni jiru jechuudha. Qabxii 43 gaateetii kan inni jiru sadarkaa gadiirraa bahuudhaan waancaa liigicha keessa turuudhaaf kan inni taasisu jechuudha. Manchester United wal qabatee Manchester United dhaabbiidhaan Michael Carrick qacaruuf akka dhiyaate hooggantoonni kilabichallee dhaabbiidhaan abbaan qabeenyaa kilabichaa akka qaxaraniif Sarjiim Ratcliffe gaafii dhiyeessuuf akka ta'ellee dubbatamaatti jira. Hoogganaan olaanoo Omar Bareedaa dabalatee daayirektarri kubbaa miilaa Jaasan Wilkoos marii Carrick dhaabbiidhaan qaxaramaniif gaafii dhiyeessuuf akka ta'e kan isaan dubbatan jechuudha. Kanaaf Carrick taphoota jalqabaatiin oomsa gaarii mul'isaatii kan isaan turani. Kanaanis wal qabatee kilabichaaf dhaabbiidhaan akka qaxaraman kan eegamu. Atileetiksiin wal qabatee shaampiyoona atileetiksii Afrikaa marsaa 24ffaan Gaanatti dorgomaatii kan inni jiru. Guyyaa lamaffaatiin kaleessa atileetonni Itoophiyaas irratti hirmaatanii jiru. Dorgommii gulaallii akkasumas dorgommiilee xumuraa garaagaraas dorgomaatii kan isaan turan. Itoophiyaan kaleessa meedaaliyaa meetii kan ittiin argattee dorgommiin fiigichaa kiiloomeetira 10 dhiiraatiin Hagos Iyyoob sadarkaa lamaffaan xumuruudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan inni argamsiise jechuudha. Meetira 400 dubaraatiin Ajaayibaa Aliyyee xumuraaf dabarteetii kan isheen jirtu. Walakkaa xumuraatiin egaa morkii taasistee dursuudhaan kan isheen xumurte. Kana alatti immoo Gannat Ayyaaloo fi Baanchaalam Diksii osoo hin darbiin marsaatti aanutu osoo hin darbiin atileetota hafaniidhaan meetira 800 dubaraanis atileetonni Itoophiyaa dorgommicha irratti hirmaatanii marsaa itti aanuuf darbuudhaaf milkaa'aniitii kan isaan jirani. Shaampiyoona kanarratti egaa Itoophiyaan morkii cimaa akka taasistuu fi qabxii gaarii akka argattudha kan eegamu. Waggaa bara 2023 Itoophiyaan dorgommii shaampiyoona atileetiksii Afrikaa Kaameruun Duwaalatti dorgommii irratti meedaaliyaa warqii 5 meetii
afurii fi naasa tokko olmatti meedaalaa 10 argatteeti kan isheen turte. Bara kanas atileetota 31 dubaraan dhiira 32 akkasumas atileetota olmatti jechuudha atileetota 63 hirmaachisteeti kan isheen jirtu. Kanaaf Itoophiyaan guyyaa jalqabaatiinis morkii gaarii taasistee meedaalaa argachuun ni yaadatama. Ammas egaa kaleessas meedaalaa tokko meetira 10 dhiiraan argameeti kan jiru. Dorgommiileen gulaallii kunniin gara xumuraatti hodhama meedaalaa dabalataa Itoophiyaan ni argatti jedhamee kan itti eegamudha. Kanarratti immoo maaraatoonii Berliin fulbaana dhufu dorgomu irratti abbaan riikardii maaraatoonii addunyaa kan sa'aatii 2 gadi galuudhaan Berliin Londanitti sa'a 1 daqiiqaa 59 sekondii 30 Londanitti injifatee lammiin Keeniyaa Sebastaan Saween maaraatoonii London irratti akka fiiguu fi shaampiyoonummaa isaa eegsifachuuf akka fiigus kan yaalamudha. Sebastaan Sawee riikardii kanaan dura qabamee ture sekondii 65 fooyyessuun akkasumas immoo Eliud Kipchoogeen dorgommii feestivaalaa irratti egzibishinii irratti kan riikardii ta'ee kan hin galmoofne irratti sa'a 1 daqiiqaa 59 sekondii 41 kan hin xumureessan fooyyessuun isaanii yaadatama. Sa'aatii 1 daqiiqaa 59 sekondii 30 xumuruudhaan atileetii sa'aatii lamaa gadiin maaraatoonii fide ta'eeti kan jiru. Kanatti immoo yoomiif qajeelchaan sa'aatii 2 gadiin maaraatoonii xumuruu isaanii yaadatama. Londanitti riikardiidhaan amma immoo Berliinitti ni fiiga. Kaayyoon koo sa'aatii 2 gadi fiiguudha yaada jedhus kenneeti jira.